السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو هردفتوني تيك توك كده. أكم جرت نجا كسني. الحمد لله بجراتني. سلامة ربي كراون بركما. ميجي تودا أجندا كوني ببوليتي جرا. غيرو إمو. أجندا كنرا عن اللي تكوسي يادا كبويا سو بربادي. keessattuu jechuudha ijoollee dhiiraa arsiitiif jechuudha yaani kiyya kuni waa'ee kabaja makkii ooroo irratti fi akkasuma immoo waa'ee ibsaan wanta isirraa gammade irra guddaanii kabaja isii yookiin immoo an isiidhaaf dhiira jalqabaa ta'uu jechuu isaatirraa hin dubbachuu barbaade. Haasawaa isaa sanarratti namoonni hedduun kan ibsaa deeggaran illee ni jiru, kan immoo gabbaatee maaliif akkasii jedhallee ni jiru jechuudha. Nama arguu jirra, keessattuu ijoolleen dhiiraas jechuudha, oowwitoonni jechuudha. Amma ani wayiin isiniif himuuf deema. Waan an isiniin haasa'u kana dhibbaan dhibbatti dhugatti fudhadhaa jechuudha isiniin galee. Innis inni makiin ooroo kabaja yookiin immoo durbummaa ni qabdi? Yes ni qabdi. Akkamitti qabaachuu dandeesse? Makiini yeroo biyyarraa baatu jechuun ijoollee daa'imman akkasiisanii miti. Biyyarraa bahuun duratti shamarran Harargee jechuudha. Namni hunduu ni beeka. Shamarran Harargee ijoollummaa ofiitti umrii isaanii xiqqatti jechuudha irraa dheengi'an jechuudha isin galee. Irraa dheengi'anii yookiin immoo gaciibsan jechuudha isin galee. Shamarran Harargee guutuun akkasii jechuudha. Warra jechuun akka balala harree adii takka jechuudha. Warroonni asoo jechuun waan san ofirraa wanni gadi hin ciibsamiin biyyarraa deeman jechuudha. So isiin akkasii isiin jechuudha xiqqeennan waan gaciibsamteef jechuudha. Akkuma jettee namoota gurguddaa bira guddadhee ummata kabaja qabu bira guddadhe jettee yes ummanni kabaja qabu suni warri isii ni gorsaniitii gafuuran jechuudha. Gorsanii gafuuranii nama jireenya keetiif ta'u nama jechuun bultii wajjin ijaarachuudhaaf deemtu jedhanii gorsanii akkasittiin maatii ofii birallee deemuu dandeesse jechuudha. Deemte jechuudha kara biyya ormaatti. Erga deemte yeroo deemtu sanuu nama jechuun yaada qabu nama yaanii daa'imummaa waggaa 13-14 kaawwan akkasitti deemtee miti. 15 oliin biyyarraa baate erga deemtee as dhufte karaa kanallee jechuudha. Ka yeroo dhufuudhaaf deemtu I think yeroo sanii maashaallah bara 2015-16 namni hedduu nama jechuun nama rabbiitii warroonni karaa dallaalaatiin fakkeenyaaf biyya kana si fidanii nama sodaa rabbii qabu namoota fakkeenyaaf amma akkasii dhufte sanitti dhufe jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha waggoota meeqa dura dhufe. Namoonni sitti bu'u hin jiru, namni sitti bu'u hin jiru, namni jechuun waa si godhu hin jiru. Yeroo sanitti sodaan rabbii ni jira maashaallah. Namni akka amma badee munaafiqa ta'e kanatti hin banne namni si sodaataa, rabbiin sodaataa si miidhu keessattuu ijoollee xixiqqoo hin miidhanii. Isiin amma namoota san keessaa I think nama tokko jechuudha. Fakkeenyaaf anuu yeroo biyyarraa bahu xiqqoodha isiiyyuu hin ga'u jechuudha. Namoonni si bu'ee dirqiidhaan waa si godhe takka illee hin jiru jechuudha isin galee. Namoonni si bu'ee dirqiidhaan waa si godhu hin jiru. Kanaaf isiin nama yaada qabu, nama gorsa warrallee qabu, ammallee immoo qaamni isillee dafee hin oowwu inni beektan jechuudha. Dubartoonni hundinuu warra gaciibsamee jechuudha wanni ta'e hundinuu qaamni isaanii dafee hin oowwu jechuudha. Akka xiqqatti hin oowwu isin galee. Onneen isaanillee akkasuma fakkeenyaaf nama tokko nama bultii wajjin ijaarachuudhaaf yaada qabdu yookiin immoo nama itti heerumuudhaaf karoorfatte wayiitiif qaamni kee jechuudha kaka'umsa onneen kee kaka'umsa fakkeenya waan akkasii yaada malee keessattuu warroonni kittaanatan jechuudha qaamni isaanii qorraadha waan ta'eef akka laayyootti hin oowwu akka laayyootti hin ka'u jechuudha hin dammaqu jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf motora tokko yeroo oowwisuudhaaf baabura fakkeenyaaf yeroo midhaan wayiitti daakuudhaaf jalqabe jechuudha baabura motora isaa oowwisanii san booda erga motorri oowwee midhaan itti daakuudhaaf itti naqan jechuudha. Warroonni qaamni isaanillee gad ciibsame guutuun akkasi jechuudha. Isiin sanniin keessaa nama tokko nama akka diqqatti qaama ofii namatti kennuu fi akka diqqatti dogongoruu miti jechuu barbaadeti. Inni biraa immoo
dhugaan jiru kanuma ijoolleen dhiiraa warra arsii duula isin ibsaa raggootan dhiira arsii dhiiraa arsii baalee ta'ee arsii tahee nu jechuun arsiin tokkoma injiraame aguma san jechuudha warroon irratti duula gochuu turtanii makiin sababa kanaafini hanga ammaatti kabajni si eegame malee yeroo ammaa kanatti namni jechuudha umrii ofii xiqqeennan ijoolleen fakkeenya warra biraa biyyarraa baate umrii ofii xiqqeennan baate wanta san asoo gadi hin ciibsamii yoo baate fedhii isiin jechuun fedhii isii malee fakkeenyaaf asoo isiinuu hin beekin asoo isiinuu quban qabaate qaamni isii dogongorsiise jechuudha because qaamni isiin oowwa waan ta'eef dhiirri tokko dogongoratti miira keessa si galcha qaamni keenya oowwa keessattuu yoo yaadan qabaannee ijoollummaan itti jiraatte of qabuu hin dandeessu sii galee of qabuu hin dandeessu maaliif isiin miira itti jiru jira yaadan qabdu of qabuu hin dandeessu jechuu hin dandeessu dhiirri kaa jechuun homa ta'een si amansiisaa homa ta'een si dogongorsiisaa homa ta'een bakka hin jiru homa ta'een si amansiisa jechuudha warroonni dhiiraa homa ta'een nama amansiisu nama dogongorsiisu saniif akkasii warroonni ijoollummaa ofiitti dogongoruu turanii yeroo amma haasaa makii kana warri kabaja keessan gattanii warri maalii taatanii jechuu turte dhagayeetii jira haasoo hoosisanii inseenayina wanti isinitti dhagahamtu akka illee hin jiru shamarran kenna isin warri jechuudha isiisan ofirraa qabdanii ufitti boonati gammadaa jiraadha isin galee isin jaarsa keessaniifillee maashaallah oowwituudha qorrituu miti jaarsa keessanillee ni fayyaddu isinillee qaamni keessan oowwadha warroonni jechuudha fakkeenyaaf warroonni wanti sun irraa kittaanamee qorraadha akka laayyootti fedhiin isaanii hin ka'u akka laayyootti qaamni isaanii hin dammaqu jechuudha wallaahi amma ibsaan yeroo tokko fakkeenyaaf yeroo tokkotti miira ajaa'ibaati yoo isii wajjin dabarse miira lammataa qaamni isiisan kakaasuudhaaf jechuudha fedhii itti kaasuudhaaf qaamni isii waan jechuun muramee jiru fedhiin isii akka diqqatti hin ka'u inuu hin dandeessu fakkeenyaaf hin dandeessu jechuun namoota hedduutu waan akkasii nutti yeroo amma fakkeenya nama tokko wajjin haasa'uu ture mucaa wayii wajjin haasa'uu ture jarri jechuudha yeroo awwalaatiif hoowwanii yeroo lammataatti deebi'an yookiin immoo sadaffaatti deddeebi'anii waan takka hin jiru jaan isatu miidhama malee sii galee maaliif dafee qaamni isii dafee hin dhoowwuuf fedhiin isii dafee ittiin ka'u sii galee warroonni qaamni isaanii kittaanaman guutuun fedhiin isaanii yeroo lammataatiif yeroo sadaffaa dafee hin ka'u kanaafiyyuu baga kennitanii baga durbummaa teessanillee baddee isiisan ofirraa qabaachuu keessanitti jechuudha shamarran iji shamarran kutaa kamiyyuu haa ta'u isiisan ofirraa qabaachuu keessanitti boonati abbaa feetan wajjin jiraattanii abbaa jaarsa kee jechuudha garuu jaarsa kee yookiin immoo jaalallee kee keessattuu jechuun jaalallee osoo hin taane jaarsa kee jechuudha jaarsa kee malillee kara biraa deemuu inshallah inni jechuun haga fedhe si dhiisellee kara biraa deemallee jaarsa kee obsaan eeggattee jaarsa kee wajjin isaatii 24 haasoftee qaama kee jaarsa keetii qulqulleeffattee kunuunsifattee akkasittiin jaarsa kee wajjin jiruu gammachuu jiraatte jaarsi kee sirraa gammada gabbahee dhalaa ala keessa dhadhaa hin lallaalu because ati jechuun qaamni kee ni mi'aawaa ati tolee jira gara inni deemu hin jiru akkasii jechuudha isin galee inshallah akkasii happy jedha warri isiisan ofirraa qabdan okay